الرجال جرتاس كيس جرتان اللي يادا كنا داتي والجرا باتي ورو أتي والجرا باتي تنام يادا كنا تورا جتشور أكو جرتان الشير قول اللي دام صبرون ما تون إسني تارا مواهن دجانا وقاتا كجيا مراسة متي وقالا مسدي أسكيس جراني جراكي عمري نما تكو عمري كت عمري وفي من هيدا كنا كيسة تفتح جناني لبوي سانة دركم برا غاجرا نم يادا كيس وان براتون سينا أكاسي بقى تدري تاب دام صبرون ما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هواسك إني قلتو مادا ورسك عليه تاجر تنس ورم تجمع الدين اللي وجرتن قلتو ما سنين جتا وروتي أنا رت وبرئيس جرتن أنا منك يهلك ساعة 8 بنما ساعة 8 هلكم فده كامك ينجانا كباتة ودوم بنامين بولين بيا كباتة أفروفين دي ماجرا باتة أفروكينجرا warena wa barreso barbadan achitti qotaati ni nyira folo godda jito kana ayatri kala mesa warena ra dubbatani mo kala to mada anara hin dubbatina ani matagi baka buweten ofa ani warra makana ngir honalle hunda sanitif qorche saniten garu ani ajandan ki yuguddan waye jolle kanati to ko farati warri manaki yedufullen nama wala makabu qofana yona yeduf to ko fa warri du'a guru dan dawraka mawahidi waye jolle kana لما فا ورث قليدا تودا دو قف سنياج أجتي ولا قرآن ولا كسي ولا الربا ولا نمك ديبسو يرون سادا أنا في برتنجي أما وقانا كانت ننجدو من هذا أنا كيسا همتي سود عربيات أنا كيسا والله 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 إلما أبوليسا في أبيرا في مالي ديسي إلمو نما تكا أهلي كي يرمى كيسان كبو أهلي تكربين نبيك أنا توقع جانا قفا جرا أنا أما فلان جرا الحمد لله فولو جتني مو فولو أني نما ولا لا دا دوما مليون أجتني نما رافاي دمومتي نما ريت تسيبل فولو بربادا في اللي يانجر ودو فولو بربادا في تاي جزين كتي كان سكت تبيكا واني ولتنو فيدو واتو كتي إما جولة أنا قفا ولتنو فوقمن وري جروبي بربادان منك يفولو قردا من سبون تطلع فولو قردا سنجل شو دندي غريت warri mana keessa gizee takaasan anin bu'aati afaan takkaa waa dubbadha amma fakkeenyaaf jechuudha ijoolleen as keessatti hidhaa jiran kuni yoo akka tasaa argatan yoo akka tasaa jarri hin argamin gastii banachuu danda'an yaani amma namni as jara jiru hundinuu jechuudha gizee jarri bichaan gastii banatee ganiitiin irraajan sagalee ta'uu fi osoo hin ta'in nama waa'ee isaaniitirraa gastii dhuunfaa banateetiin hin dubbatullee jalatti dhuftanii akka sagalee taatanii fi sheer koppilingi gootaniitiin sagalee taataniif daamsobulummaa ta'an fakkeenyaaf jarri yoo akka tasaa jarri hin argin fa'a akkatti banataniitiin yaada namaa fudhachuu danda'an yookaan immoo hin argatan silkii kana harkaa fuudhan wanni biraa ta'u nama tokkotti bilbilaniitiin salaamata irratti gara unuu itti ulfaata jechuudha yoo jara eeggataniiti kana gizee takka bichaa balala tareetiin gastii banatanii akkatti namnummaa sagalee nuu ta'e waa jijjiiramni nuu dhufa waa bu'aan nuu bu'a jedhaniitiin banatan malee gizee hunda barachuu hin danda'an immotu asumaan ammotan ajandaa taanee fi bormaafisaan callisoo osoo hin ta'in akkuma jirtaniin jechuun akkuma gastii banattaniin irraa dubbadhaadha warra jala jirtan hundinuu jechuudha nama 175 kana keessa namni waa sagaleedhaan ta'uun dhabamu soofillee as jala jirti immotu haasan illee wannummaan hundumna kuheessanii warra jala jirtanillee irraa haasaa jira waa'ee jara kanaa irraa dubbadha. Kalau bakal ni buati, insyaAllah Rabbi ni simbira aja tu dua sini guna, bakal mana gasti bantani tu. Ada yang betul tahu. Ayuh kalah insyaAllah ti Rabbi simbira aja tu. Inni biraa ammoo obboleeyyoon kiyya anillee isiniif taraa dabaree kennaa ijoolleedhaafi maaltu jira isiniif fakkaate wanni kuni nutiin kuni biyya namaa jiraannu malee haa dalagannu malee ummata keenya jijjiirraa uf jijjiirra jennee biyya haa baanu malee maatiin keenyallee nu gatanii jiran irra caalaa dhiifama naa godhaati irra caalaa warri as keessa jirtan warri sagalee qabdan warri ummanni biyya keessa jiru ustaazonni fi qeessonni sheekonni garaagaraa biyya keessa jiran warri keenyallee nama fakkeenya bakka jirru hin beekan ijoolleen tunniin amma akkas keessa haatanii abbaan akka namaa dalagee na jijjiiraa haadha yoomnaa bilbilaa eeggataatu jiru jiraachuu malaas keessa sagaleen keenya maatii keenya irraa biyya keessallee xiqqaatee jira inni biraa ammoo warroonni ispiloorii gurguddaa qabdani nuti amma beennu yeroo shabakaa niitoorkiin keenya nu dalage inni iyyina iyyi teenna eessaa hungeessu
osoo har'a namni fooloo nama filoorii guddaa qabu yookiin sagalee guddaa qabu taate laayifiin jira. Laayifiin kee kun nama baay'ee biran deema. Maayiti qabadhaa warra amma seentan. Isin biraa gadi baanaatti achitti baree waliif kennan as teessa taa'uun bu'aan of hin qabu. Maaliif isin hin jaa? Namni kuni amma sabboon tun naa ol filoorii qabdi. Amma filooriin isii kun nama hunda bira baay'ee dhaquu danda'a. Anama nama baay'ee irratti sheeriin godha. Namni sheerii yootti godhanii utuu waan as jala boodan nu amma sagalee ta'arraa mere bu'ee laalee liqa. Waan arrabaa waan hin taaneef, waan kolfaa waan hin taaneef. Isinii galaa miti waan kolfaa waan hin taaneef. Osoo jalaan gadi bu'aa warra amaarifa barreeffataa jiru wal harkisine. ኢላሜ ሳቦን የአማርኛ ኦራሮችም ችግር የለም ኦሮ ኢላ ወራ አማሪ ፓሶፍ ኦሮሞ አሶ ወለየው ትንጅሩ ማማ በከና ጌሰት አማሪ ፈነምን ሁንዱ ይንድባታ ነምነስ ከሰ ሂዳሜሩ ኡጆሌ ኢትዮጵያቲ ኦሮሞ ቆፋሚቲ የፈለገ ብህሪዩን ጉራጌ ይሁን ሲዳማ ይሁን ወለይታ ይሁን ሲንጀቹ በርባዴ ሲገሌ ማሊፋ ፋን ኦሮሞ ቲፊ ዴራ ዱበታ ጅራ ሰባብ ሰለሚ ወዱት እስከስ ጅራ ከንደንዳች ከሳይስ አላይስ ነሚ ያደቀ ውጅራቹ ደንዳ አፋን ደንዳ አንሴነኒ ያደ በርፈተና ኩማ ፋን ኦሮሞ ትንራት ያጅሩ ካነ ካን ማፊን ሲንጀሪና ሁበድ አየ በለያን ከኛ ኦሮ ነማ ኦሎጋሺ ጆሌ ዘፋን አማራ ዱበቱ ኦሎጋሺ ያርማ ያደኝ ዘገባ galagala mana hasanir kumachaa turan obbolowwan kiyya nu hin galchuu didanii amaara taane jedhanii maa edda galagala kumachaa turanii አማርኛ ተናገሮቹ አንዳንድ ቁጥር ጻፉ መግባት የምትፈልጉ ማለት ነው። ጽሁፍ አንችልም። ለእስረኞች ድምፅ ማሆን የሚፈልገዎቹ አንዳንድ ቁጥር ጻፉ በሉ ከኑማ ወን ብራን ጅሩ ጀላ ገዲቡና ከና ወሪ መና obsa nuuf kenna sheer godha yeroo gruppii galee baratanii sabboontu nu dubbisa amma beenu waan beenu ni dubbanna filooriin barbaadu nu warra dhageeffata nu warra gaala tiffatu nu warra re'ee tiffatu wallaaltota nu warra miidiyaa kanarraa fayyadamuu miti nu utuu filoorii kuma dhibba qabaanne nu warra sirra fayyadameeti nama arrabsee gara fayyadamuu miti nu kanaaf sagalee waliif ta'uun keenya warra keessatti argamna. مالي تقولي سكين يا عبدي وعليكم ورحمة الله وبركاته يا كل أمة سنين جدا أكشي عملوا بعملوا بوتا تريد ركضوا واتك هذا موان نتي أقرتي أربنا ما كنا جرتينا متى ربنا أقرتي وانا دد أقرنا موجودة أربنا ما كنا اللي أقرتي وانا الداير ركاي dhugaa rabbii ijoollee teenya tamana hidhaa zuudii jirtu dhugaa rabbii bataamitti agartee anis achuma jira anillee booda asumeedha akirri gartee kiyya yoo rabbiin garteetiniin narraa qabe malee garteetiniin wallaahi laziim agartee amma fakkeenyaaf garee qabna jettanii garee san irratti agartee karaa gareetiin jechuudha akkasitti irratti aadnu godhaati waan kana ta'eef dhugaa rabbii jechuudha ani waan namni dhugaa rabbii ani namni komii guddaa irraa qabu ani fooloorii guddallee hin qabu dhugaa rabbi biyya kanallee dhiyeenya dhufe waggaa takka bas erga dhufeeti walaakinnahu ani wanta komii nama guddaa irraa qabu nama biraatiin haa abboota keenya maali jettan abboonni keenya maal beekan waa'ee miidiyaa irraa uummata kan beekan dhugaa rabbi jechuudha namni komii irraa qabu warroota beekamtii guddaa qaban fakkeenyaaf warroota akka mataa Jawaar Mohammad warroota akka Jawaar Mohammad warroota akka Mubaarak Musammaa intina deebi asli ishi kuni geemii dubartii waliin taphatu malee yookaan agartee hudduu faranjii balaaluu malee gabbaanii nama miiliyoona meeqatu isaan jala deema wayita isaan geemii nurratti agartee uummata kanaa bar geemara isaan godheetiniin warroota fooloo guddaa isaan godheetiniin nama isaan godhee namarratti isaan guddise amma dhiyoo Mubaarak Musammaa wanta ofii eebbifata miliyoona gale jedhee ummata kanaaf hin dabarsu inni ittiin dhagahamu ummanni kun obboleessa isaati bar yoo zariin isaa achi keessa jiraatiin akkanatti gubachaa jiru kun bar obboleessa isaati dhugaa rabbii jechuudhaan dhugaa rabbii kalellee ol na baasuu diddanii asii deeme jechuu isiniif barreessaa dhaqee dhugaa rabbii akkas inshaallah walaakinnahu namni homaa namaan godhu karaa rabbii karaa agartee namaatiin rabbiin gartee karaa rabbiiti walii kadhachuudha du'aahii walii godhuudha rabbiin gartee cinqaa nabi Yusuf agartee dukkan sadi keessaa baase ijoollee tana numa baase warriin har'a akkatti ilaalanii fi warroonni amma sagalee ta'aniif illee gartee gaafa san agartee tinin waan jedhan gartee tinin ni jedhanii akkas inshaallah oro ani anu mana kenin bu ani gadi bikka kiyya galshi
ani anuma baraafachaa jira yoom irraa kaaseeti ani gadi bu'aa bakka kiyya galchiisa bakkee hin jiru. Anillee gadi bu'aa. Ilaamee asirratti nama dhibba tokko firbaashanii toggala jira. Ijoo sabboontuu tana feeloon isii zeeroo jira. Fooloo godhaafi ifuma naa godhaafi. Nama waa dubbachuu danda'u nama sagalee namaa ta'uu dandeessu. Akkaawuntii isii gubatuudhaa hin beeku. Akkaawuntii isii duwwaadha amma fooloo godha jedhee jala seene duwwaadha. Fooloo godhaafi akka sagalee namaaf kaatu wanni jedha. Fooloo godha. Namni dhibbaa fi wayyaa arma jala jirta yaa godhaa fi fooloo biyyoon kun jabduudha. irratti isin dubbachuun barbaada. Fooloo godhaa fi yaa harkaan fooloo gootanii. Uummanni Oromoo jechuudha. Warri Mubaarak Masammaa akkasuma mootiyyuu asii abdattanii warra faamasiidha yookiin mootiyyuu fooloo gurguddaa qabu jettanii isaan irratti haasan ni jira nuuf ragaadha. Ji'a afur jechuudha. Finnee gurubii wasaappii keessa gaafa keenyu dideetiin keessaa bahe tokko jira. Gaafa dandeetiin manni isaa banateetiin kootu sagalee taana ijoollee kanaaf anumaan barreeffachaa jira. warra nu jira. Oroo qarshisa kennuun maal akka barbaadan isinii galee miti. Ummata kanaaf isaan saba Oromoo wallaahi laazim maqaa Oromummaati warra daldalatu malee koon ani anumaa jedhala ani anumaa jedha. uffatanii miti. Isinii galee kanaaf akkasitti nu baruu qabdanii warroota feemasii waan eeggataniif hin jiru. Fooloo xiqqaa qabaatu jettanii callisoo osoo hin taane hanga dandeessanii fooloo warri gastii namaa jalatti deemati koomentii gaarii barreessaa. Isa ustaaza bira deemtus jechuudha. Maallaqa ammallee sagaleedhaan sadaqatuun hin danda'amu jira jala barreessaa. Akkasii obboleewwan kiyya walirra callisuu osoo hin taane biyya kanarratti callisuu hin qabnu sin hin jira. Warri warra feemasii abdatanii zeeroodha. Wallaahi laazim isaan irratti jala deemnee kaannee finnee gurubbitti gaafa gannu nu caqasanii salaamata rabbi osoo hin gaafannu warra keessaa fayyada. Isinii galee miti. Kanaaf warroonni isaan abdatanii abdiirraan godhatidha. Kunni warra Oromummaa maqaa Oromooti warra daldalataa jiru. Malee takkumallee warra ijoollee kanaaf saba kanaaf waan dubbate waasisaa jiru miti. Kanaaf akkasitti nuuf hubadhaa. Akkasii ijoollee Ani anumaa dubbadhu. yaada qabdan yaada keessan dubbata. Qoya carraa kennaa fi ani anumaadhaan carraa kennaa fi amma dhufaa jira. Dubbadhu buleessa biyya. Oromooti godhi sagaleen baay'ee jeeqa. Oromooti godhi. Anillee waan dubbadhuun qabu. Uummanni amma geeftaroota kun warra garaa qabsaa malee warra Oromummaa qabsaa miti. Kana warri yaadatti madhiisa kan isaanii rabbiin haa dubbatu. Inshaallah ijoollee immoo rabbi nagaan gara biyya haa dachaa sa'aatiin haa ariifatu. Warroonni miti har'a mana madaamii kee dhaabbattu. Warroonni miti har'a addunyaan baajala deemtee carraattu. Kun miti yoo sagalee taaneef warra geeftaroota san yoo jirra. Abbootii keenya obboleewwan keenya biyyatti kakaafnee hiriira ni baafna jechaadha. Sirratti mucaan faayoon suni biyya Itoophiyaa keessa jira. Kan sira dhufee nu waliin seene inni miti faan fakkeenya nuuf haa ta'u maaliif isuma faadha kan qeerroo ijaaree hiriira baasuu danda'u. Ijoolleen biyya Arabaa akka galtu jedhanii hiriira baasuu danda'u jechaadha. Kanaafuu warroota giiftarootaatti dhiisa. Warroonni giiftarootaadhaa dhimma ijoollee kanarraa hin qaban. Alaa faranjii dabbaa laaluurraa dhimma qaban malee. Yookiin ammoo foroorsii guddifatanii garaa ofiitiin jijjiiruurraa dhimma qaban malee ijoollee kanarraa dhimma hin qaban. Nuti warri foroorsii hin beekamne warri hin beekamne sheekolee sitti dhiisa. Argaa jiran waan isaan hojjetaa jiran sheekoleen gaafni ijoollee biyya Suudiidhaa dhuftee bira dhaabbattu. Gaafa rakkatti qofa argaa jiran. Warroonni sheeka maal komattan jettaniis ganaa sheekas xeesis ganaa komanna nuti. Ilaa beekadhaa ganaa komanna komeen keenya dhiifamu. Yeroo biraadhaa dhufanii dutti bu'an. Ijoolleen biyya Arabaadhaa warqeedha. Warroonni biyya Arabaa keessa deemee carraaqaa jiru warqeedha. Hundinuu laayifii yeroo banati warri beekumsa qabu. Warroonni namni 50 namni 8 dhibba sagallaalaa jiru. Nama baay'eerraa komii qabna nuti. San bichaa miti. Mucaa shurrubbaadhaa sulee sanirraas komii qabna. Nama 8 nama 9 duraala. Waa'ee mana dhaadhaan dubbatu kan jiru biyya Arabaa kana keessa. Ol seenetti shamarra fuula laalee daawwata viidiyoo kana addaa jeeni. Maaf wanni mana dhaa kun dhabame. Maaf nama dubbatu irraa dhabne. Nuti si ijoollee mana dhaa jiru kana Oromoo miti moo. Ijoollee mana dhaa jiru kana namaa miti moo. Maaf dhabameedha. Beekanis usee wallaalaan usee hundi aartiisiin callisee maaf callifame. Yeroo duraadhaa lafaa ka'amee aartistoonni kan akka itti qaata fariifaan
Kana akka baaba shaamiin biroo fan teessara uffatanii ijoollee sanii furmaan dhufe. Amma maa furmaan ijoollee sanii dhaadhabame. Ijoollee kun galee dachaa ajaa jiran. Ijoollee kun biyya arabaadhaa keessa galuuti dachaa nuti. Alloonni qubeedhaan nuti biyya arabaatiin guddanne. Biyya arabaatiin kan makiinaa oofu, kan mana bareedaa ijaaru, kan fooqa ijaaru jiraataa jira. Biyya Itoophiyaadhaa hundinuu waliin beekna jecha. Rakkina biyya Itoophiyaa rakkina biyya nu baate malee ilmaan hiyyeessatu har'a biyyaa ba'ee biyya rakkataa jira malee ilmaan tujjaaraan qarraa biyyaan ba'an. Biyyuma jiran abbaa ofiitii waliin jiraataa jiran. Har'a ijoolleen biyya arabaa yaa'uun masgiinni baadiyyaa keessa ijaaramee ijoolleen madarasaa argattee qura'aanni bitamee ijoolleen har'a diinii babal'ate. Akkasuma bataskaanni isa ijaaramee wangeelli bitamee diinii gara hundaan babal'ate. Itoophiyaan guddatte. Maaf nuti rakkinni keenya maaf nuuf hin mul'anne nuti. Maaf oromummaan keenya ijoolleen biyya arabaa jirru irraa dhabame. Namummaan keenya akkamitti dhiphatame akkamitti tuffatame. Warri dhattee uummata geemata bujara dhatte wallaahi harkan kee ragaasitti baha. Harki kan kee ganaa ragaasitti baha. Osoo har'a ijoolleen kun akkatti ijoollee shamaraa kofti ciccitee qabbanaan beelan rakkataa jiru. Obboleewwan kan kee akkatti qoma bal'isanii si dura dhaabbataa jiran qulla jaalataniitiin miti rakkinatti wanni jedhe. Yookiin ammoo boonaa qullaa ispoortii hojjetuudha dhaabbataa jiran abaaf dhaabbataa jira. Kuni waan baay'ee garaa namatti tolu. Yeroo amma asitti yeroo isaan seenan nama 200 dhuftan. Yeroo biraadhaa hoo nama 8 nama 9. Warri dhuganani Oromoodha sagaleen ijoollee kanaa taa jettan namas gadii kana foroorsii godha hooloo godha. Mucaan kuni wallaahi yeroo hunda laayiviin isaa banaa ta'a. Yeroo baay'ee nama 10 nama dhufee ilaaluu jira. Kutta. Kanaafuu ani xumuradheen jira obboleettii sii kenneen jira Soofii atis nama namni baay'een si daawwatu siin beeka. Nama baay'ee si daawwata. Shamara baay'ee aktar 300 400 jala seena. Atis waan kanarratti komatamuu kan kennu oolamu. Dubbadhu amma muutii irraa hodhu. Ayyee obboleeyyan keenya galatoomaadha. Mee annamarraan gaafii qaba. Soofii miti Soofii nama dubbattee buute. Ishii nama dubbattuu dhabdanii tolachuu amma. Obboleessa keenya inni Soofii olii jirtu Mustafee. Obboleessa kiyya ati yeroo baay'ee mana sheenta. Yeroo sheente yaada kan kenna. Rakkoo jira yoo sagalee taate yookaan immoo yaada kan kennatte. Anaaf gaafiidha. Gaafii eddi anillee gaafii na ta'eeti. Mee nu deebisa obboleessa kiyya. Jamaa sagalee. La shabakaa miti. Mana kiyyaallee dhufaa ture. Akkanumatti guyyaan meeqa duun sagalee Calliseetumaan ta'a. Anaaf gaafii. Waan wallaallee bara. Akkasi hawaasa keenya warroota irratti nama 130 takkaan jirtan kuni asirratti isin arma abbaa yeroo manni kun baname dhuftaniiti ashaangulliitii fi barreeffama adda addaatiin akka sagalee ta'uutis akka namarratti sagalee qabuutis taatanii garuu hoggaa asirraa gabbuutan lafarratti hin jirtan. Kaleessa sarmarratti waan jaa turtan isin ilaalaan ture adde shabakaan naqabee armagatti carraa argaddeen dubbanne dhiyengaddallee isin ilaalaan ture. Obboleeyyan keenya hoggaa warra mana hidhaa bira sheenne isaaf fakkaannee hoggaa harmarraa buune yaada biraa keessa galuurraa haa fagaannu. Yaada akkanarraa haa fagaannu. Of taheeti namaaf ta'a. Yoo jenne tokkoffaa bakka isaan hin jirre san dhufuu hin dandeenyuun hafuu qabna bakka. Haada isaanii sagalee hin taane. Garuu as dhufnee itti kolfu hasangashii Oroo. Galatooma ila sabboontu ani galan taa'eetuma namallee isin harkisa. Wanni isin jechuu barbaade namuu yaada qaba. Nami ol sheene daqiiqaa 2 wayin daqiiqaa 3 nama kennaafi. Sanii achi nan buusa nama asirraa abbaa fedhe haa ta'u nan buusa. Tokko asirra taa'e tokko jalaa nama qomachuun gaariin ta'u. Daqiiqaa 2 yaada keessan itti fayyadamtanii saniin booda ofirraa biyyatanii warri ol galtan daqiiqaa 2 fayyadamaatii bu'a. Nami 3 wayin nami 2 asirra teessanii warra ol sheenu kana dubbisu ta'a. Warri immoo yaada kennatu barbaadan lakkoofsa tokko barreeffadha ol sin harkifnaa daqiiqaa 2.
akkasii mirga namaa dhiibuu hin hammaata. Yaada isaa irraa fuudhuun bareedaa natti fakkaata. Ani gadi bu'een jala ta'a nama ol isinii harkisa. Daqiiqaa lama baannee jedhe nan buusa nama san akka komii kaa'u. Akkasii isiniin jedhaatti kuba. Soofii dubbadhu soofii carraasii kennineerraa dubbadhu. Kun komiin barbaachisu nama ol galuu barbaadu carraa nama argate fedhu rakkoo hin qabu wal harkisi jalaa buuna ol seenanii yaada qabana kennitan namni kamuu rakkoo hin qabu kun. Soofii dubbadhu. San namni galuu barbaadu jiraate galchi rakkoon qabu. Nama seenee ba'ee siin deebisina. Nama seenee ba'ellee deebisaatiin jirtani. Marraa lama jechuudha. Si galee hasan. Naaf gala rakkoon qabu. Ana biyya kasanii achi armaachii tanumatti hima jedheetuma rakkoon qabu.